magaalaa mootii gammoojjii dirreen dhawaa magaalaa baha biyyattii carraalee guddina industirii fi manufaakcharii dursitee argachuun magaalaa biyyattii keessaa isii jalqabaa magaalaa baaburaa shamantariyaa fi kottoonii huccuu qabaachuun ija biyyattii turte dirreen dhawaadha. Jidduu tanatti waggoota baay'eef dagatamtee tan turte magaalaan dirree dhawaa akka muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad gama hoggansaa dhufaniin magaalli dirree dhawaa milkaa'uun ayyaanni dirree deebi'uun fooliin guddinaa urgaa'uun xurreen qaroomaa saaqamuun foolli abbootii qabeenyaa biyya keessaa alaa gama dirree deebi'uu kan jalqabe sagantaa diinagdee keenya irraatiin abbootii qabeenyaa rakkoo manneen jireenyaa namoota investimantiif gama bulchiinsaa dhufan ijaarsisuu irratti bobba'anii ijaaraa jiran kan biiroon investimentii akka carraatti qaban irratti waan walitti qindeeffanne qabannee turtii kan isin waliin goontaa hamma dhuma horofaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Sonike nemiyawa chechikanke kahalawa Sonike nemiyawa chechikanke Trezion irratti investi godhufan kan gaafatan real estate dha. Jireenyaaf maaltu jira? Eessa jiraachuu dandeenya? Kana kan gaafachaa jiran. Kanaafuu kana real estate kana dhugaatti garsiifnu abbootiin qabeenyaa asirratti investi godhanii mana ijaaraa jiran dhugaa jennuun hin gammadu. Kan oda akkuma beekamutti jijjiirama mootummaan fidi kan irratti hirkateeti kan hundaa'uu danda'e yeroo jijjiiramaatti hojii dhaabaas wanni as dhufe rijitii as dhufe waan inni dhufeef daasporaa fi warra biyya kanaatiin walitti dhufuudhaan jijjiirama biyyi kun keessa jirtu kan keessatti qooda isaatiin fudhadha jee Austraaliyaa irraa qaama dhufee fi warra biyya kana keessaa warra jiru walitti dhufuudhaan waliin misoomsuu kan eegale akkuma beekamutti Dirreedawaan biyya hedduu jijjiiramaati namni hedduun barbaada itti galuu barbaada industrii zooniidha baaburaa jira airportii jira industrii zooniin tokko qofa hin jiru biyya adda addaa irraa bakka adda addaa irraa kan dhufu akkuma Afrikaatti free trade zone jaamee magaalaa moggaafamtee jirtu magaalaa kana keessatti namni amata yeroo hedduudha namni baay'achaa deema ammaan tana rakkina hedduu rakkina manaatiin jira rakkina hoteelaatiin jira bakka namni qubatee itti hojjetu dirqama barbaachisaadha jechuudha. Bu'aa gamtaa hawaasaa cimaa nageenya waaraa siransiisuun aadaa wal dandeeyinsaa walii wajjin jiraachuun qabu argaa irraa fayyadamaa kan dhufe magaalli dirree dhawaa bu'aa gaggeessitoonni jijjiiramaa gamtaa cimaa uumuun bu'aa argame kanarraa hojiin lammiileef carraa hojii uumuun bu'aa hawaasaa dhandhamsiisuu hojjetamaa jiruun bu'aalee qabatamaa argaa dhufuun danda'amee jira. Dirreetti hanga arraa hojii hojjetameen dirree kalee isaa dhaabbannee tanarraa wayita millannu dirreen dhawaa arraa dirree jiddugala zoonii daldalaa bilisaa dirree buufata gogaa dirree dhawaa mul'ata badhaadhinaa akka dhugoomsitu abdiin irra kaayame abdii kana dhugoomsuudhaaf carraaqee bulchiinsi dirree dhawaa godhaa jiru har'a gaabaan hojii gaggeessaan dhaabbata ijaarsa baddee isaa real estate obbo Abdulatiif Mahmud ture isaanis bulchiinsatti carraa magaalaan dirree dhawaa gama zoonii daldala bilisaatiin harkattee milkeessuuf hojjechaa akka jiran kan nu taphachiisan ture. Manni ammayyaa waan jijjiirame namni jiraachuu qaba jiru gaarii jiraachuu qaba jaame dhaabaa amanuu jechuudha. So kanarratti hundaa'ee wanni kun ijaarrate bulchiinsi dirree dhawaa hedduu deeggarsa godheedhaan akka biyyaatti labsame biyyi badhaadhuu qabdi waan jedhameef keessaa naannoon kun naannoo airportiitii fi naannoo bakka mul'atu waan taateef fi bakka biraa irratti illee misooma dirree dhawaa kana keessatti akka misooma akka biyyaatti deemu keessatti qooda keenya baahanna jenne itti galame jechuudha waan kun. So ammaan tana haalli irra jiru kun akkuma agartanii jaarmiyaa haareetti gandee haaraa ijaaramaa jira. Ganda haareema istaandardii isaa eeggate akka Dirreedawaatti
ijaaraa jirra jechuudha. Bulchiinsi Dirree Dhawaa damee investimentii hojiilee bal'aa hojjechaa jiruun dhiyeessa misoomaalee bu'uuraatiif xiyyeeffannoo laachuun hojii haal duree xumuruun abbootiin qabeenyaa kan biyya keessaa fi alaa qabeenya isaanii dhangalaasan filannoon isaanii akka bulchiinsa ta'uuf hojii beeksisuu ji'oottan jaan dabran hojjetamuu biiroo daldala industirii fi investimentii bulchiinsa Dirree Dhawaatti ekspertiin olaanaan investimentii obbo Abarraa Mangistuu kan nutti himan ture. Maqaan kiyya Abarraa Mangistuu jedhama. Asuma waajjira investimentii Dirree Dhawaa keessatti kan hojjechaa jiru. Ammaan talaga akka Dirree Dhawaatti manneen abbootii qabeenyaa manneen real estate bobba'an lakkoofsa meeqa ta'anii ji'a ja'an kana keessatti 21 ol hayyama investimentii fudhatanii jiran. Kapitaaliin isaan galmeessanis karaa miliyoona 240 ni ta'a. Kan san keessaa garuu karaa hojiitti kan galan karaa 5 ni ta'an. Isaanis eessa kan barbaadan? Kan real estate jira, kan malaalaa jiru kun jira, badda isaan jira. Waa'ee Dirree Dhawaa irraa erga hangana jenne dirreen hegeree abdiin isiin qabdu kan akkamiiti hojiin abdii hegeree dirree bareechan maaltu hojjetamaa jira hojiilee haala mijaawaa dirreen argatte faana hojjetamaa jiran keessaa hojii rakkoo manneen jireenyaa abbootii qabeenyaa investimentiif gama Dirree Dhawaa dhufan simachuuf godhaa jirtu kan millanne ture hojiilee biiroon investimentii bulchiinsa Dirree Dhawaa godhaa jirus kan akkanatti ilbaruu dandeenye. Yeroo ammaan tanaa mootummaan rakkoo hawaasa isaa hundeerraa furuuf oomishaalee alaa galan biyya keessatti oomishuun bakka buusuuf damee industirii fi manufaakchariitiif xiyyeeffannoo laatee hojjechaa jira. Hojiilee hojjetamaa jiruuf bu'aalee galmaawaa dhufan fuullee abbootii qabeenyaa damee investimentii garaagaraa irratti bobba'uun gama bulchiinsaa dhufan keessaa kan ji'oottan jaan darban kana qofattiin namoota 245 kan kaapitaala gara biiliyoona 3 horataniif hayyama kennuu ragaan biiroo daldala industirii fi investimentii bulchiinsaa irraa argame ni mul'isa. Abbootiin qabeenyaa gara bulchiinsaa dhufaniif ganaa dhufaa jiranis haalli mijaawaan jiru kan akkamiiti keessaa kan bakka dalagaa fi iddoo jireenya isaaniitiif qubatanii ijaarsisuuf abbootiin qabeenyaa bifa waldayaa fi dhuunfaatiin ijaarumsa irratti bobba'an naannoo dirree xiyyaaraa idil addunyaa Dirree Dhawaatti dhiyootti ijaaramaa dabarfamaa kan jiru manneen waldaa ijaarsaa baddeessaa riil isteetiin ijaaraman kan yeroo ammaan tanaa boomee dirree jedhamus isa tokko yommuu ta'u carraatti hojii akkam hojjechaa akka jiran kan millanne turre. Nuti ammaan tanaa haalli ijaaraa jirru ikonoomii biyya kanaa guddina fuula duraatti illee kan ilaalcha keessa galchee namni hedduu jira wanti ta'aa jira G+2nis ijaarama G+1nis ijaarama viillaan illee ijaarama waan kun kan standardii isaa eeggate karaan keessa jiru meetira 10 olii xiqqaan isaa meetira 10 karaan babal'ina kan mana keessa deddeemu mana 360 faa asitti ijaaramuudhaaf society eegalee jira mana hedduu ijaaramee jira akkuma agartan kanatti kan ijaaramaa irra jira kan itti galamee kan namni keessa jirus akkasuma jira jechuudha. So ammaan tana yeroo gabaabaa keessatti manni kun ijaaramee abbootiif dabaraa deemaa jira jechuudha. Lafa hektaara gamii irratti ijaaramaa jira? Lafa hektaara 12 irratti ijaaramaa jira. Akkamiin ilaaltamee Dirree Dhawaa kala isaatii fi har'aatii fi hegeree Dirree Dhawaa akkamiin ilaaltamee? Dirree Dhawaan ammaan tana haala isiin deemaa jirtu namni abbootiin qabeenya bakka hedduurraa dhufaa jira. Namni bakka hedduurraa deemaa asii galaa jira dalagaadhaaf waa hundaaf isin tun Jabuutiif dhiyoodha Somaaliyaadhaaf wadabaaf dhiyoodha Qayi Bahaar amma jaamu kanaas isiitti aana. Magaalaa guddina isii fuula duraa isiitis nama ajaa'ibsiisu. Karaa hundaanuu abbootiin qabeenya bakka hundarraa asii galaa jirti. Amma biyya alaatti namni dhufeeti nu gaafachaa jira. Biyya adda addaarraa Ameerikaarraa, Awustiraaliyaarraa, Kanadaarraa, Irooppirraa, Eeshiyaarraa dhufanii asirra qubachuudhaaf nu biratti wanni godhanii jiran jechuudha. Nurraa bitachaa jiran. So asumarrallee magaalummatanallee magaalaa Hararirraa kaasee Finfinneerraa taasee Dirree Dhawaatti galuudhaaf karaa industirii nama industiriif as dhufee jiru bakka qabatu dhabuudhaan hoteela dhabuudhaan akka rakkanne asitti mana nurraa bitatee guddina biyya kanaa keessatti qooda guddaa fudhachaa jira jechuudha.
namni gama bakka adda addaatti dhufee gatii madaalawaadhaan osoo isaanillee namni akka kafaluu danda'utti ni beekama biyya alaarraa afaan namni dhufu jiru namni dhufu bakka takkatti maallaqaas kafaluu hin danda'u faa ta'a kan biyya kanaatis haala suutaan kafalutti yeroo nuti immoo maallaqaa miti waa gurguruu irratti miti mana bareedaa ijaarame namni itti galuu irratti xiyyeeffannaan keenya jechuudha. Amma dura kan ture amma hangas kana marakkisuu miti jechuun to'annoo jira galee jira. Kanaafuu bulchiinsi lafaa kanarratti waan hedduu hojjetaa ture. Kanarratti isaan galateeffachuu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa real estate maasiis investii godhan kunis jabaatanii osoo dafanii fixan. Kuni haaliif bu'uura waan ta'eef jechuudha. Manufacturingii irratti investii warri godhuuf warri firiitireezonii dhufuuf kanaaf bu'uura waan ta'eef jecha dafanii osoo fixanii karaa magaalaatti baasan jennee gaafanna. Kana haala gaanutis rakkina jiru jala deemnee waan isaan barbaachisu. Warri waan namoonni investimantiif gama dhufanitti argatan maaltu mijaawee jira carraa kanaan namoonni mana argatanii fi fuulli isaanii gama investimantii garagalee jiru haala gaarii jiru kan ibsan yommuu ta'u dirreen dhawaa deemsa guddinaatti nama yaama akka jettu haala mijaawaa uumame keessa taa'uudhaan kan ibsan ture. Gurguruu irratti miti mana bareedaa ijaarame namni itti galuu irratti xiyyeeffannaan keenya jechuudha. Profiti kenyallee guddaa sanirratti xiyyeeffannee taasisoona nama biyya kanatti investimentii akka godhuuf galchuudha bakka jireenyaa bakka isaa mijaa'u akka jiraatu godhuudha kanarratti hundoofneeti magaalaa tana ijaaraa jirra jechuudha. Mee kan waggaa ijaaramee dhume diizaayinii si keessi isfaaltii irra ta'amoo kan haalli si maal tafakkaattu arguu jiran na fuuldura. Amma waan kana keessa jirree akka arguu jiran gaafa isin dhumte keessi kamii Automan teessimo isfaaltii irra oolanti moo akka inni haalli sila environmentii tasiisa sila kan daawwachitte xiqqoo. Amma karaa dalaguun jiru kanallee isin agarsiisa. Amma lafa kanallee ammallee inni godhamu jira. Booda isii bakka giriinarii qabdi. Bakki namni qilleensatti fudhatu ijoolleen itti taphattu namni gizii as keessi galee ukkaamamee kan jiraanne bakka hundinuu bareedaa karaa isii diizaayinaan tolfamee jira isin agarsiisa. Isin ofeessa deemees babal'aadha. Karaa meetira 10 gadi as keessa kan nama hundaa fuula nama hundaa dura yommuu gadi hin qabu ifaan guutuudhaa jira sabsteeshinii as jira akkasumatti bishaan illee bishaan guddaadhaatu jira asin kan kanaaf madaaluu kan kanaaf goomee jira karaan keessa inni jira akkuma jirutti giriinaris bakka qabdi bakka mana barnootaati as keessatti jira bakka amantiiti jira so namni waan barbaadu hunda bakka biizinasii waan mo'allataa bakka taateetu as keessa jira. Ganda kana kan jiraatu waan ilma namaatiif barbaachisu hundinuu itti argachuu akka danda'an godhaa jira jechuudha. Smart city jechuudha. Smart city dha. Karaa dirree dhawaatiif shoorri inni qabu maalitti jira? Egaa bulchiinsi keenyumaa amma keessattuu industiriidha kan yaamaa jiru. Industirii irratti warri abbootiin qabeenyaa industirii irratti akka dhufanii investii godhan barbaadaa jira. Warri industirii kun dhugaa dhufu maasis mana barbaadu. Isaan qofaaf osoo hin ta'in bulchiinsa keessatti jireenya isaanii kanas ta'es mana ni barbaadu. Kanaafuu real estate baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee nu barbaachisaas. Kanaafuu amma tagaa manneen sadarkaa isaaniitiin guddina magaalaa Dirreedhaatu jiru qabatanii ijaaramaa jiranii manneen ijaaramaa jiran magaalaa guddina manneen guddina magaalaa Dirreedhaa gamta ibsanii. Keessattuu warri diyaaspooraan ekspiraansii fidatanii dhufanii ekspiraansii qabanii warra ala laalanii dhufanii ala jiraatanii dhufanii kanaafuu gaa dhufan asitti istaandaardiin isaan hojjechaa jiranis baay'ee bareedaadha. Dirreedhaan ni beektaa ho'aa kanaan wajji wal qabatee jireenyi uummataaf mijaa akka ta'u keessattuu mana keessa jiraattu bareedaa akka ta'u san diizaayinii hojjetanii diizaayinii saniidhaan hojjetaa jiranii guddina biyyaatiifis baay'ee barbaachisaadha. Industirii Dirreedhaatu simachuu oome carraa industirii amma Dirreedhaan firiitireezonii jalqabate simachuudhaaf gahee qaba. Baay'ee yommuu dura dhufan keessattuu abbootii qabeenyaa firiitireezonii irratti investii godhuuf gaa dhufan kan gaafatan real estateedha. Jireenyaaf maaltu jira? Eessa jiraachuu dandeenya? Kana kan gaafachaa jiran. Kanaafuu kana real estate kana dhugaatti garsiifnu abbootiin qabeenyaa asirratti investii godhanii mana ijaaraa jiran egaa jennuun hin gammadu. Keessattuu faabrikaa keessatti miti kan isaan jiraachaa jiran. Mana kana bitaniiti kan jiraachaa jiranii kanaafuu ni barbaadu. Akka ergaan wanni laamtu jira carraa kanaan ergaan dabartuuf carraa kanaan. Ani
akka Dirreedawaatti ammaan tana nuti Dirreedawaa irratti warra investi godhu jiru kun waan abbootii qabeenyaa biraatiif illee dhaabnu magaalaan hundi silaa bakki hundi akkuma Dirreedawaa kana taate hedduu namatti tolaa kan jiru dhonqaba.